Hayyee akkam jirtu maatiin chaanala keenya arra viidiyoo haaraa walitti deebinee jirra. Viidiyoo keenya guyyaa har'aatiin immoo Lewis Structure kan jedhu Remedial Chemistry Unit 2 Part 2 kan waliin barannu ta'a jechuudha. Chaanala kanaaf haaraa kan taatan amma subscribe gochuun hiriyoota keessaniif immoo share gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. Viidiyoo kana tuun eegaliin dura ammumaan like gochuun eegala. Sababni isaa like yoo gootan barattoota akka keessanii bira baay'inaan waan ga'uu fi like gochuun keessan nu fayyada. Viidiyoo keenya kana jalqabuma irratti like gochuun eegalaa. Barnoota keenyatti gaafa jennu Lewis Structure jechuun maal akka ta'e kan waliin barannu ta'a jechuudha. So Lewis Structure jechuun diyaagiraamii bifa maaliidhaan mul'atudha. Atoomonni walitti boondi ta'anii kan mul'atan yookaan immoo atoomii fi atoomii walitti boondi godhee bifa moolekiyuuliidhaan kan argisiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf bifa kanaan boondiin gidduutti mul'ata. Kun maal jedhama jechuudha? Lewis Structure jedhama jechuudha. Yookaan immoo Lewis Structure is what? It is a diagram that shows how atoms are bonded together in a molecule kan jedhu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Yookaan maal jedhame waamama? It is known as Lewis dot jedhame illee waamama jechuudha. Akkasuma illee Lewis dot jedhame waamama. So asirratti akkuma jedhu Lewis theories was the first explanation of a covalent bond in terms of what? Electron. So akkasuma illee maaliin jechuudha? He uses dot tuqaa fayyadamne kan nu maal godhnu jechuudha itti represent goonu jechuudha. Valence electronii ateemii sana ibsuudhaaf maal fayyadamna? Tuqaa fayyadamna yookaan immoo dootii fayyadamna jechuudha. So atoms contain to form what? Bonds until they have what? Made up on octet of electrons. So this is called that octet rule jedhameetu waamama jechuudha. Yookaan salphaamatti Lewis Structure jechuun maal jechuudha? Kan bifa dootiidhaan yookaan tuqaadhaan bakka bu'u jechuudha. For example maal fudhannee ilaaluu dandeenya? Chlorine fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. When two chlorine atoms what? Form chlorine molecule, they can share what? One pair of electrons. So yeroo kana maal argachuu dandeenya jechuudha? Dootii fakkeenyaaf chlorine asirraatti fudhannee yoo ilaalle bifa kanaan keenya jechuudha. Valence electroniin chlorine meeqadha? 7dha. Bifa kanaan inni mul'atu kun maalidha jechuudha? Bifa tuqaadha yookaan dootiidhaan ishee mul'attu Lewis Structure yookaan immoo Lewis dot jedhamteetu waamamte jechuudha. So chlorine as keessatti maalidha? Groupii 70 yookaan immoo garee 17ffaa keessatti kan argamudha. Yookaan immoo haloojinii jedhamee isa waamamudha. Akkasuma illee valence electroniin isaa meeqa? 7dha jechuudha. So chlorine haala kanaan ibsuudhaaf yookaan dootiin itti naannoftee jirtu kun maal jedhamte waamamte jechuudha? Lewis dot jedhamteetu waamamte jechuudha. Akkasuma illee chloriniin octet rule guutuudhaaf yookaan achieve gochuudhaaf bifa meeqaa fayyadamneetudha jechuudha kan nuun ilaallu. Wanta lamaan ilaaluu dandeenya jechuudha. To achieve chlorine's octet rule, we use different mechanism which is covalent bonding or sharing of electrons and ionic bonding dhaan ilaaluu dandeenya jechuudha. So in case of covalent bonding, yeroo covalent bonding irratti maal ta'a jechuudha? Chlorine is what? Needs one or more of electrons to what? To share one pair of electrons to form single covalent bond. Maal keessatti? Covalent bond keessatti jechuudha. Haala kanaan ibsina jechuudha sammuu. Chloriniin akkas ta'etu asirraa maal ta'a? Lewis dootii qaba. Akkasuma illee maaluma inni single covalent bond uumeetu achi booda chlorine achi kana qaba jechuudha. Tuqaan kun lamman maal ibsite jechuudha? Pairii ta'uu isaa argisiiste jechuudha. Yookaan
bonding pairii ta'uusaa argisiisa jechuudha. Kanaaf yeroo kana as keessatti maal uumeera jechuudha? Bifa covalenting bondingiidhaanii chloriniin maal ta'eera jechuudha? Octet rule guuteera jechuudha. So each chlorine atom is what? Shares 1 electrons. So both of them are what? Have 8 valence electrons. So erga harkas ta'ee lamman isaanii valence electronii meeqa qabu jechuudha? 8 qabu jechuudha. Dura meeqa qabu? 7 qabu. Seera 80 guutuudhaa fi electronii tokko isaan barbaachisa ture jechuudha. Ergasiitii gaafa walitti maal ta'anii haala kanaan pair ta'anii single covalent bondii uumama. Single covalent bondii uumamtu ishee kamidha? Ishee kanadha jechuudha. So ergasiitii maal ta'anii stable ta'anii kanaaf 8 valence electronii qabu jechuudha. Maaltu? Chlorine gaaziin jechuudha. So chlorine gaaziin octet rule guutuuf yookaan chloriniin seera octetii guutuuf covalent bonding keessatti sharing of electrons dhaan bifa kanaan uumamuu danda'a. Akkasumallee ionic bonding yookaan gaining of electrons isa jedhamuun illee guutuu danda'a jechuudha. Isa keessatti immoo akkamitti guutaa? Fakkeenyaaf yeroo sodium chloride wajjin reaction gaggeessu ilaaluu dandeenya jechuudha. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti akkuma ilaalle as keessatti sodiumiin valence electroniin isaa meeqadhanne tokkodha. Kanaaf kan chlorine immoo meeqadha? 7. Kanaaf valence electronii meeqa barbaada jechuudha? Chloriniin 1 barbaada. Meeqa ta'uuf? Octet rule yookaan seera 80 guutuuf jechuudha. Kanaaf chlorine irraatii electronii 1 valence electronii 1 gaafa fudhatu 8 guutu jechuudha. Yeroo kana lamman isaaniiyyuu meeqa ta'anii? 8 ta'anii. 2 8 jechuudha. Kan maalii? Kan sodium jechuudha. Kan chlorine immoo meeqa ta'a? 2 8 wanta ta'uuf valence electronii isaa meeqa ta'a jechuudha? 8 ta'a jechuudha. So as keessatti bifa ionic bondingiidhaan maaltu uumame jechuudha? Chloriniin seera octet rule guuteera jechuudha. Yookaan ionic bonding jechuun immoo maal jenne? Gaining of electrons jechuudha. So sodiumiin valence electronii tokko qaba. Maal godha? Lose godha. Gaafa lose godhu gara kamitti dhufa? Sodium kaataayinii yookaan pilaaziitti dhufa jechuudha. Chloriniin immoo tokko gain gaafa godhu maal ta'a jechuudha? Gara chlorine anion yookaan immoo negative ta'a jechuudha. So yeroo kana lamman isaanii yookaan immoo chloride ioniin maal ta'a jechuudha? Formed ta'a. Inni meeqa qabaata jechuudha? Chlorine ioniin kunoo electronii 8 qabaata jechuudha. Akkamitti kaa'ama jechuudha inni? Chlorine keenya asirraan bifa Lewis dootiidhaan gaafa keenyu haala kanaan ibsina jechuudha. Asirraanis pairii 2 qaba jechuudha. Bonding pairii 2 qabu. Meeqa ta'eera jechuudha ammasitti? 6. Inni tokko ture asirraanii meeqa ta'a jechuudha? Deebisee 2 ta'a jechuudha. Bonding pairii negative. So chloride ion kanaatti uumaa jechuudha. So kun akkamitti chloriniin kara lamaan akka inni octet rule guutuu danda'u kan nutti agarsiisudha jechuudha. Yookaan kan nuun ittiin hubannudha jechuudha. So haala kanaan octet rulein maal akka ta'e adda baasuu dandeenya jechuudha. Kan biraa yookaan immoo yeroo kana keessatti chlorine atomiin maalidha jechuudha? Kan inni approach godhu sharing of unpaired electron jechuudha. Isa kan keessatti yeroo kan covalent bonding jechuudha. So as keessatti wanti isin adda baasuu qabdan asitti chloriniin 7 gaafa qabu ture dooti isheen kun qofaa jirti. Isheen maal jedhamti? Lone pair jedhamte waamamti jechuudha. Lone pair jedhamte waamamti isheen kun. Warri lamaan akkasitti jiran kun immoo maal jedhamanii waamamu? Bonding pair jedhamaniitu waamamu jechuudha. So garaagarummaan isaan kana gidduu jiru kana fakkaata jechuudha. So inni kan biraan maalidha? Hints or Lewis dot structures. Hindi yookaan Lewis structurein tokko kan uumamuu danda'u akkamiin kan jedhudha jechuudha. So the first one is octet rule. Octet rule is what? The most useful
guideline octet rule jiraachuun isaa maal jechuudha? Baay'ee kan barbaachisaa ta'edha jechuudha. Fakkeenyaaf for example carbon monoxide fudhannee ilaaluu dandeenya. Isa kana qo'aanan balleessa. Carbon monoxide yoo fudhannee ilaalla jechuudha. Carbon dioxide dhiifama. Carbon monoxide osoo hin taane as keessatti maal ta'a jechuudha? Oksijiiniin jiraata double bond. Carbon double bond oxygen jechuudha. So as keessatti satisfying maal ta'eera jechuudha? Kun seera 80 guuteera jechuudha. Kanaaf iyyuu Lewis dot structure keessatti hintiin inni guddaa yookaan inni barbaachisaa maalidha? Wanti sun octet rule guutuu qaba jechuudha. So inni lammaffaan carbon forms what? 4 bonds. Carboniin bondii 4 maal gochuu qabu? Uumuu danda'a jechuudha. For example CH4 yoo fudhanne kaarboonii tokkoo fi hydrogenii 4 arganna jechuudha. So as keessatti kaarbooniin kun bondii meeqa uuma? 4 uuma jechuudha. Sababni isaa hydrogenii 4tu jira. Hydrogenii 4tti maal ta'a jechuudha? Bondii ta'ee argama jechuudha haala kanaan. Arfansaatti maal ta'ee argama? Bond ta'ee argama jechuudha. Inni sadaffaan hydrogen typically forms one bond to other atoms. Hydrogeniin illee akkasuma maal godha jechuudha? Atomii kan biraa wajjin illee bondii tokko uumuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf H2O. H2O yoo fudhannee ilaallee as keessatti hydrogeniin oksijiinii wajjin maal godheera jechuudha? Atomii tokko wajjin bondii uumeera jechuudha. Haala kamiin uumeera? Hydrogen single bond oxygen bondii godhe hydrogen haala kanaan uuma jechuudha. So kanaaf iyyuu hydrogeniin illee bondii tokko atomii tokko wajjin uumuu danda'a jechuudha. Inni afuraffaa when multiple bonds are formed they are usually between carbon, nitrogen, oxygen or sulfur. Inni kun immoo warreen akka kamiiti jechuudha? Fakkeenyaaf warreen akka kamiidha? Ethene fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Etheniin maaluma double bondii uuma. Sababni isaa maaliif? Carbon atomii gidduutti jechuudha. Fakkeenyaaf multiple bond jechuun fakkeenyaaf kana yoo fudhannee ilaalle warreen akka kamiidha jechuudha? Isaan immoo Ethene jechuun akkamidha? Hydrogen carboniin jiraatti double bond as deebitanii bootaan sababa nan geenyeefidha. Achi akkas ta'a jechuudha as gidduu jechuudha. Kanan balleessaa asitti barreessuu dandeenya dhiifama. Maal ta'a jechuudha? Kan Ethene akkamidhaan jedhe hydrogen single bond carbon booda hydrogen double bondii taasisti carbon akkas ta'a jechuudha. So kun maalidha? Ethene jechuudha. Isa kam agarsiisti? Multiple bonds are what? Formed between carbon, nitrogen or oxygen isa jedhama jechuudha. Inni taan non metals can form what? Single, double or triple bonds. Non metalii kan ta'ani single bondii uumuu danda'u, double bondii uumuu danda'u, triple bondii uumuu danda'u, garuu quadruple bondii uumuu hin danda'an jechuudha. Bondii afuraffaa uumuu hin danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf single bondii keessatti maal uumu? Single bondii keessatti maal uumu? Fakkeenya yoo fudhanne chlorine gaazii fudhanne ilaaluu dandeenya jechuudha. Chlorine gaazii gaafa fudhannu chlorine is bonded to chlorine. So kun maal ta'uu isaadha? Chlorine gaaziin single bondii. Bondiin as gidduutti argamtu meeqadha jechuudha? Tokko duwwaadha. Double gaafa ta'u oxygen molecule fudhanne ilaaluu dandeenya. Oxygen haala kanaan bondii ta'a jechuudha. Akkasumallee triple bondii gaafa fudhannu immoo nitrogen molecule fudhanne ilaaluu dandeenya. Nitrogen triple bondiidhaan maal ta'a jechuudha? Form godhachuudha haala kanaan. Garuu quadruple bondii form gochuu hin danda'an yookaan
boondii 4 kan qabu uumuu hin danda'an jechuudha. Inni ja'affaan always account for single bonds and lone pairs before forming multiple bonds. Isaan kun immoo warreen akka kamiiti? Warreen akka amooniyaa jechuudha. Warreen akka amooniyaa. So amooniyaan asitti akkam maqdachuudha fakkeenyaaf hydrogeniin hin jira. As maaltu jira? Nitrogen, hydrogeniin as jirti jechuudha. As hydrogenii jira. As immoo bond pairii jira jechuudha. So kana akka kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Kan biraan maalidha jechuudha? Resonance of structures. Resonance structure jalatti immoo fakkeenya nuun fudhannee ilaaluu dandeenya warreen akka kamiiti? Sulfur dioxide. Fakkeenyaaf sulfur dioxide bifa lamaan barreessuu dandeenya yoo barbaanne oxygen double bond sulfur akka kanaan barreessuu dandeenya yookaan immoo oxygen single bond sulfur double kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Yookaan bifa kanaan illee barreessuu dandeenya. Bondi pairii goonee sulfur booda maal goona double bond asirraan barreessine oxygen bond pairii asirraan illee haala kanaan akkas goone oxygen bond pair haala kanaanii barreessuu dandeenya jechuudha. So warreen kun warreen kamidha jechuudha? Loose dot structure hints warreen jedhaman jechuudha. Haala kanaan hunda isaanii hubachuu dandeenya jechuudha. Inni taan steps in writing loose structure. Step ittiin barreessuu dandeenya loose structure kan jedhu kan ilaallu jechuudha. Inni jalqaba calculate the total number of valence electrons. Valence electrons isaa meeqa akka ta'e adda baasuu nu gaafata jechuudha. Lammaffaa irratti determine the number of electron pairs dividing the number of valence electrons. Lammaffaa irratti immoo central atomii isaallee maal akka ta'e adda baasuu nu gaafata jechuudha. Central atomii isaa maali yookaan isa kami kan jedhu. Central atomii immoo akkamitti adda baafna? Electronegativity isaa isa xiqqaa ta'e maalidha jechuudha? Inni central atomii jechuudha. Sadaffaa irratti maal goona? Draw the skeletal structure. Inni sadaffaa irra jiru asirraa isa man dubbadhee kee jechuudha. Lammaffaa irratti kaa'e. Afuraffaa irratti immoo maal goona? Elektiroonota afan sana maal goona? Distribute goona jechuudha yookaan immoo atoomota irratti maal goona jechuudha? Attack goona jechuudha yookaan attach goona jechuudha. Shanaffaa irratti if there are still remaining electrons distribute them as what? Lone pairs of the central atom. Central atom irratti maal goona? Akka lone pairiitti keenya jechuudha. Elektiroononni maal ta'an yoo jiran hafan yoo jiraatan jechuudha. Ja'affaa irratti if octet rules not obeyed for the central atom it forms multiple bonds. Yoo wanti sun maalin goonne ta'e central atom sun octet rule hin goonne taanaan maaltu uumama jechuudha? Multiple bondiin uumamuu qaba jechuudha. So steppiin isaa haala kanaan deema jechuudha. Jalqaba irratti maal goona? Valence electronii isaa meeqa akka ta'e lakkoofne adda baafna. Lammaffaa irratti central atomidha. Sadaffaa irratti structure isaa kaa'amna jechuudha. Achi booda lone pair maal goona? Distribute goona. Achi booda octet rule immoo octet rule miti kan jedhu adda baafna. Achi booda xumura irratti maal goona ammas jechuudha? Valence electronii inni jalqabaa fi inni xumura wal qixa ta'uu isaa adda baafna jechuudha. Bifa kanaanii maal akka ta'e ilaallee adda baasuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaa fi asirraatii kitaaba keessan irraa maalidha? Loose structure of maalidha maqaan elementii kana? CH O2- monocarboxylic acid jedhama. Inni O+ immoo maal jedhama? Nitrozonium. Akkasumallee inni kun immoo maalidha? Oxygen fluoride jechuudha. Kana irratti kan hojjennu ilaala jechuudha. So jalqaba irratti maal goona? Determine valence of electrons. So maalitti dheera asitti immoo siileenii kan jedhamutti daaneera jechuudha. So akkuma beekamu siilkeeniin valence electronii isaa afuridha. As keessatti immoo siilkeenii meeqatu jira? Tokkotu jira. Kanaaf afur baasu tokko
afur arganna jechuudha. Hydrogen immoo meeqatu jira? Afurtu jira. Kanaaf tokko baay'isuu afurii afur arganna jechuudha. So tootaalii meeqa arganna jechuudha? Valence electronii 8 arganne. Xumurree bira dabarre jechuudha. Achi booda for negative ions such as what? Selenium and what? CHO2 minus kana maalodhaan siniin jedhe monocarboxylic acid. We add what? Valence electrons and the atoms number of negative charges. So yeroo kana maali daana? Ishee kana daana jechuudha. CHO2 minus monocarboxylic acid. So carbeniin valence electroniin isaa afuridha. Carbeenii tokkotu jira. Kanaaf afur baay'isu tokko valence electronii afur arganna. Hydrogeniin tokkotu jira. Valence electroniin isaa tokko mataa. Achi booda oxygenii valence electroniin 6 meeqatu immoo jira? 2 6 baay'isu 2 12 arganna jechuudha. Asitti chargiin negatiivii wanta taate maal goona? Electronii tokko additti goona jechuudha. Achi booda meeqa arganna? Valence electronii 18 arganna jechuudha. Achiin deebina ammasii numna positive ion gaafa ta'u immoo nitrogenii emissansiniin jedhana. We add what? Valence electrons in the atoms. So achi booda maal godha? Nitrogeniin valence electroniin isaa meeqa? 5 tokkotu jira as nitrogenii 5 baay'isu tokko 5 arganna jechuudha. Oxygeniin immoo valence electroniin isaa meeqa dhanne? 6dha. Oxygenii tokko qabna 6 baay'isu tokko 6 arganna. Yeroo chargiin keenya immoo positive ta'u electronii meeqa irraa hirribna? Tokko irraa hirribna jechuudha. 11 irraati tokko gaafa hirribnu valence electronii 10 arganna jechuudha. So compounding keenya inni xumuraa maalidha? Oxygen fluoride dha jechuudha. Oxygen fluoride oxygeniin valence electroniin isaa 6dha. Tokkotu jira 6 baay'isu tokko 6 ta'a jechuudha. Achi booda fluorinii bira gaafa deemnu fluoriniin valence electroniin 7 lamatu jira 7 baay'isu 2 14 arganna. Achi booda 6 fi 7 immoo 6 fi 14 immoo valence electronii 20 arganna jechuudha. Amma maal hojjenna jechuudha? Structure isaa draw gochuu qofa jechuudha. So kanaaf asitti jalqaba irratti maal ture? Seleniin keenya CI silkeenii tokko fi hydrogenii 4 ture. Bifa kanaan maal goona jechuudha? Draw goona jechuudha. Akkuma kana kan warra CHO2 minus illee haala kanaan maal goona jechuudha? Draw goona jechuudha. Kaarbenii tokko jira, hydrogenii tokko jira, oxygenii 2. Kanaaf haala kanaan maal goona? Draw goona jechuudha. Kan inni O plus yookaan nitrogenii immoo nitrogenii tokkodha, oxygenii tokko bifa kanaan kan oxygen fluoride immoo bifa kanaan maal goona jechuudha? Draw goona jechuudha. Oxygeniin akkamitti oxygen fluoride yoo barbaanne illee haala kanaan oxygen goone sitti fluorine goone maal gochuu dandeenya? Draw gochuu dandeenya jechuudha. So bifa salphaatiin haala kanaan hojjechuu dandeenya. Dhumarratti kan nuun itti daballu maalidha? Akkuma beekamu kan sileenii irratti maal hin jiru? Loon peeriin hafee hin jiru jechuudha. Yoo kan hafee jiraate illee kan warra hafee kana irratti maal goona jechuudha? Xumura irratti distribute goona jechuudha. Loon peeroota jiran fakkeenyaaf kan oxygen fluoride dhuma irratti wanta hafee jiruu fi haala kanaan keenya jechuudha. 16 hafeera wanta ta'eef. So hundi isaa haala kanaan hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf afuraffaa irratti maalidha? Place all remaining electrons on what? Central atom. So kan sileenii akkasumallee kan monocarboxylic acid kan nitrogenii electrononni hafan hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee kan oxygen fluoride meeqa hafeera jechuudha? Electronii 16 hafeera. Kanaaf iyyuu 16 isaa maal goona? Haala kanaan fuuneetu maal goona? Distribute goona jechuudha. Meeqa oxygenii irra meeqa keenya? 6. Oxygenii irra 4, fluorine irra 6 keenya. Haala kanaan maal goona jechuudha? Distribute goona jechuudha. Steppiin isaa isinii galeera taanaan kanarra kakaa'uun baay'ee wanta salphaadha jechuudha. So shanaffaa irratti steppii isa dhumaa irratti rearrange the electrons of outer atoms to make what?
multiple bonds in the central atom in order to obtain octet rule. So yeroo kana C-lane is what? All silicon are already octet. So nothing needs to be done. C-lane maal guuteera jechuudha. Octet rule guuteera jechuudha. Haa ta'u malee monocarboxylic acidiin akkasuma maalidha lone pairing hin qabaata jechuudha asitti. Kanaaf iyyuu maalidha inni elektiroonii 8 fudhatu iyyuu malee haa qabaatu iyyuu malee maalidha jechuudha. Carbon atemiin lack of octet rule qaba jechuudha. Achi booda akkasuma illee nitrogen fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So maal goona jechuudha. Valence electronii 8 itti daana. Haa ta'u yoo itti daane iyyuu malee ammallee octetii maal hin goona jechuudha hin guunne jechuudha. So we cannot add what any more electrons since we have already used to total in what step 1 step jalqabaa irratti jechuudha. Achi booda haala kanaan kun gara kamitti deebi'a jechuudha. Kun gara kanaatti deebi'a jechuudha. Oxygen irraatii pair bondiin maal ta'a jechuudha. Gara double bondiitti dhufeetu maal ta'a jechuudha. Jijjiirama jechuudha. So this still does not produce what octet. So we must move another pair of electron to form what triple bond uumuudhaaf pair electronii gara kan biraatti deemna jechuudha. Yeroo sana maal nuuf kenna? Isa kana nuuf kenna jechuudha. Isa kana nuuf kenna jechuudha. So haala salphaadhaan hubattanii tole yaada. Haa ta'u malee kan biraan oxygen fluoride as what octetidha. Beekamaadha. Octet ruling guuta jechuudha oxygen fluoride. So walumaa gala Lewis structure jechuun kana maal jechuudha? Kan bifa diagraamiitiin haala kanaan mul'isnudha jechuudha. Yookaan dootii fayyadamnee kan mul'isnudha. Steppiin isaa maalidha? Jalqaba irratti valence electronii wanta elementii sana meeqa akka ta'e adda baasuu nu gaafata. Lammaffaa irratti immoo central atemii isaa maal irratti hundoofne adda baafna. Least electron negativity kan qabu atemiin sun maalidha jechuudha? Central atemii jechuudha. Electron negativity isaa xiqqaadha yoo ta'e central atemii ta'a jechuudha. Sadaffaa irratti maal goona? Skeletal structure maal goona? Draw goona. Yookaan immoo atomota jiran connect walitti gochuuf yookaan walitti fiduuf central atemii fi atomii kan biraa walitti fiduu fi single bondiidhaanii maal goona jechuudha? Structure draw gooneetu kaa'amna jechuudha. Afuraffaa irratti immoo lone pairota jiran maal goona? Atomota irratti yookaan central atemii irratti distribute goona yookaan immoo irra raabsinaa jechuudha. Shanaffaa irratti maal goona? Wanti sun octet rule moo octet rule hin guutu kan jedhu check goona jechuudha. Shanaffaa irratti. Achi booda yoo miti ta'e maal goona? Double bond yookaan triple bond akka nuumu goona jechuudha. Ja'affaa irratti total number of electron maal goona? Count yookaan verify goona jechuudha. So haala kanaan Lewis structure maal akka ta'e adda baasuu dandeenya. I hope sirriitti hubattaniittu jedhee yaada. Wanti isinitti gaaffii yoo jiraate karaa koomentii nu gaafachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Barnoonni keenya irraa kana fakkaata ture. Viidiyoo haaraadhaan walitti deebina. Viidiyoo keenya guyyaa itti aanuutiin resonance structures kan jedhu kan waliin barannu ta'a jechuudha. Agasitti nagaan nuuf tura. Viidiyoo kana waliif share gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. Nagaan nuuf tura.